inni biraa immoo sagantaa isiniin jedhedha. Sagantaan isiniin jedhu kun sagantaan isiniif sheer godha. Sagantaan kun haala kamiin akka qo'ataa ture, sa'aatii isaa wajjin akkasuma immoo saabjektii kam akka qo'ataa ture, wantoota qormaata haala kamiin akka dalagaa tures isinitti himaa jechaadha. Kanaaf amma paartiin seeraan isin barbaachiftu isa kana jedhee yaada. Wantoonni hagammaa isinitti himes isin barbaachisne osoo hin ta'in garuu wantoonni kan seeraan na fayyadu isa kana waan ta'eef sagantaa kana waan ta'eef dhugaa dubbatuudhaaf sagantaa kana yeroo baasutti sa'aatii dheeraa fudhadheeti kanan baase. Sa'aatii dheeraa isin guutummaan guutuutti sagantaa kana fayyadamaa osoo hin taane maal godhuu qabdanii sagantaa kana update gootanii gara keessanitti jijjiirrachuu qabdanii jechaadha haala isinitti mijatu. Yoo isinitti tole garuu kanas fayyadamuu dandeettanii garuu baay'ee isin rakkisuu danda'a waan ta'eef jalqaba irratti keessattuu torba jalqabaa keessatti isin dhiphisuu danda'a waan ta'eef akkasuma immoo sa'aatiin isin xiqqaatu danda'a waan ta'eef kanaafuu yoo kana fayyadamtan taate maal gootanii keessattuu fast reader warra jedhaman keessa yoo kan jiraatan taate fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Haala mana barnootaa keessa wajjin iskeejuulii mana barumsaa wajjin yookaan wal isin harkaan dhooyne taate isa kana fayyadamuu dandeettanii jechaadha. Kanaafuu sagantaan ani baasee isa kan fakkaata. Isa kana fakkaataa jechaadha. Iskiriin irratti argitan as taayimiin ni jira. Fakkeenyaaf taayim jedhee jiraas. Taayimiiwwan asirraa hanga asiitti jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday jedhee haala kanaan kaa'ee jira jechaadha. Maaliif akkana godhee sagantaa bakka lamatti waan qoodeef warroonni jalqaba irra jiran gara gubbaatiin jiran kunniin mana barnootaa waan deemuuf sa'aatiin isaanii wal fakkaataa godhe. Kunis saantii yoo ta'e baay'ee barbaachisaadha haalli qo'annaa keessanii. Sa'aatii kunis saantii irratti yeroo baay'ee deebitanii kan qo'attan taate qo'annaa keessa hin adeemtanii jechaadha ditteelii. Garuu immoo sa'aatiin keessan kunis saantii yoo hin ta'in gadhaabbannaan qabda waan ta'eef qo'annaanis isinitti hin tolu jechaadha. Kanaafuu haala kanaan qoodee jechaadha. Isaan lamaan jalaa kunniin garuu guyyaa iriftii waan ta'eef guyyaan ani wantoota hedduu itti hojjedhus guyyaa lamaan kanneen jechaadha. Fakkeenyaaf Mandee irraa kaanee kan ilaalu taate sa'aatii 7:00 irraa hanga sa'a 9:00 jedhe tokkoffaa irratti kan kaa'e isa kana jechaadha. Inni kun guyyaadha. Guyyaa sa'a 7:00 irraa hanga sa'a 9:00. Inni kun yeroo ji'a tokkoof kan ani baafadhe sagantaa kana. Maaliif sa'a 7:00 irraa godhe mana barnootaa sa'a 6:00tti ganuu dhiisuu waan eegalaniif gara xumuraatti jechaadha mana barnootaa. Waan galaa turreef gara manaa waan galluuf kanaafuu sagantaa kana haala kanaan baafadhe jechaadha. Sa'a 7:00 irraa naannoo sa'a 6:00tti yoo kan gallu taate naannoo sa'a 6:00tti mana yoo kan geenu taate sa'a tokkoof irifti godhee misaa nyaadhee akkasuma immoo akkuma isin jedhu qulqullina bakkaas eeggatuun dirqama waan ta'eef akkasuma firii ta'ee haga danda'ame ammoo wanti ani fayyadamu takka yoo jiraate wantoonni namarraa addan na godhe yaadu yoo kan jiraatu taate qo'adhee jidduuratti yeroo dadhabutti daqiiqaa 15 irra yeroo mari'u jechaadha. Galgala isaa ta'u guyyaa isaa ta'u sa'aatii kamittuu dadhabee jennaan daqiiqaa 15 rafee ka'a jechaadha. Yeroo raftanii kaatan kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee aktiif taatanii kaatan. Akkasuma immoo motiveet taatanii kaatan maaliif akka ta'e laaf hin galle wanti sun garuu akkasuma wanti isin dhibe wayii wanti isin rakkise wayii yoo kan jiraatu taate yoo isiniif hin galin jechaadha. Raftanii yeroo kaatan yeroo baay'ee isiniif dhufa. Aayidiyaan yaadni isaa isiniif kala maaliif akka ta'e garuu naaf hin galle. Inni sun elementarii irraa kaasee hanga ammaatti wanta itti fayyadamaa jirudha jechaadha. Akkasuma wanta seeraan na fayyade jedhee guutumaan guututti na jijjiire jedhee yaadu isa ture jechaadha. Kanaaf asitti amma akkuma argitan Mandee jalatti inni sa'a 7:00 irraa sa'a 9:00 maatii qo'ata jechaadha. Maatis akkasuma immoo sa'a 9:00 irratti ni dhaaba. Sanbooda immoo hanga sa'a 10:00 takkaaf maal godha iriftii godha jechaadha. Sanbooda sa'a 10:00 irraa hanga sa'a 12 viidiyoo ilaala. Viidiyoo ilaalaa jechaadha. Viidiyoo gosa kamiitu keessattuu viidiyoowwan kan akka Ingiliffaa English aptitude isaan kanneen solaaltanii baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo sabjektiiwwan na rakkisa yoo kan jiraatu taate viidiyoo sa'a kanatti ilaalaa jechaadha. Sa'a meeqaaf? Sa'a 2 viidiyoo ilaalaa jechaadha. Sanbooda sa'a 12 irraa hanga sa'a 12:00 ni rafa sa'a kanatti. Inni gurraacha godhe kun sa'aatii itti rafuudha. Sa'a kanatti ni rafaa jechaadha. Sa'a meeqaaf rafee amma walakkaa takkaaf rafee ka'a guyyaadhas waan ta'eef naannoo sa'a 12:00 jechaan guyyaadha. Maal godhuudhaaf isaan asitti qo'adhe kanneen refresh godhuudhaaf. Dhugaa dubbatuudha. Fakkeenyaaf namni tokko nyaata nyaatee bishaan yoo irratti dhugee hagamtaa akka akkasifaa'uuf ni fayyada jedhee yaada. Bishaan kiyya amma asitti qo'annaa irratti kanan dhugumaa inni sa'aatii kana rafu walakkaa kana rafee ka'udha. Hirribni na qabu baate
akkuma nama rafuutti rafee ka'a jechaadha. Yeroo baay'ee jalqaba irratti isin qabuu dhabuu danda'a. Garuu ammoo yeroo hundayyuu bakka sa'aan kun ga'ee jennaan maal godhaa ni rafaa yoo naqabe yoo naqabinis walakkaa takka akkasuma ciisee ka'a jechaadha. Inni lamaanuu isin fayyada yoo raftanii isin fayyada yeroo fugaattanii haala saniin iriftii gootanis isin fayyada jechaadha. Garuu sooshaal miidiyaa isaa kanatti yoo kan fayyadamtan taate dhiifama yoo kan fayyadamtan taate wanta asitti hojjettan kunniin qo'attan kunniin akka of jalaa balleessan beekaa. Kanaaf erga dadhabdanii sooshaal miidiyaa wantoota akka viidiyoo akkanaa kanneen tiitoriyaalii fi kanneen yoo ilaaltan malee koomedii garaagaraa yoo kan jettan taate wantoota kanneen of jalaa balleessuu keessan beekuu qabdan jechaadha. Kanaafuu amma sa'a kanatti maal godhanii rafaa san booda amma sa'a tokkoof walakkaa yeroo ta'u qo'annaa eegalaa jechaadha. Sa'a tokkoof walakkaa agasaa shanii Ingiliffa qo'adha asitti. Sabjektii tokko qo'adhee ture amma Ingiliffa qo'adhe jechaadha. San booda sa'a 5 hanga sa'a 7 asitti yoo kan isin mul'atu taate sa'a 5 hanga sa'a 7 ammas ni rafaa jechaadha. San booda sa'a 7 yeroo ta'u ni ka'a hanga sa'a 10 walakkaa halkan jechaadha. Hanga sa'a 10 walakkaa baayoloojii qo'adha asitti. Jalqaba irratti akka isin ulfaatu ni beeka. Garuu ammoo asitti fakkeenyaaf sa'a 2 qofa raftaa jechuu dandeettan. Maaliif sa'a 2 qofa taate asitti ta'an rafee sa'a 2 malee asittis walakkaa takka rafee ture sa'a 2 walakkaa rafee jira. Ammas gara gadiittis bakka itti rafu waan jiruuf akkasuma immoo jidduu yoo ka dadhabu taate daqiiqaa 15 rafa isin jedhee jira. Kunni yeroo walitti dabalamu sa'aatii dheeraadha jechaan anaaf. Akkasuma amma sa'a 10 walakkaa irraa haga sa'a 11 ni rafaa jechaadha. Amma asittis ni rafaa san booda sa'a 11 fi daqiiqaa 20 yeroo ta'u asittis iriftidha yoo argattan sa'a 11:20 jedha waan ta'eef kanaaf sa'a kanatti rafee mana fincaanii deemee wantoota akkasiisaniin qulqullina kee eeggadhe jechaadha. San booda gara qo'annaa deebi'a. Amma sa'a kanatti kan qo'adhu aptituudidha. Guyyaa tokko sabjektii meeqa qo'adhe? Maatis, English, Biology, aptitude sabjektii 4 qo'adhe jechaadha. Akkasuma viidiyoo asitti ilaalee jira. Viidiyoon gosa kamiyyuu ta'uu danda'a. Sabjektii isinitti ulfaate gosa kamiyyuu ilaaluu dandeettan jechaadha. San booda gara guyyaa itti aanutti deemna gara Tuusdeetti deemna jechaadha. Sa'aatiin wal fakkaataadha. Sa'a 7 fi walakkaa irraa sa'a 9 walakkaa fiiziksii. Asitti amma wanta an godhu asitti bakka sana yoo ilaaltan isin tun amma baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Wantoota na fayyadan keessaa tokko isa kana jechaadha. Asitti maal godha sa'a 10 fi sa'a 10 irraa hanga sa'a 12 sa'aatii 2 jechaadha. Intiraansii baroota darbanii dalagaa jechaadha. Yeroo kana garuu kan hundaruu akkam seetan hundi keessanuu Itiyoomaatiriksii ni beektan jedhee yaada isa fayyadamaa turan. Itiyoomaatiriksii baay'ee na fayyadee jira. Isan akkamitti fayyadamaa ture? Fakkeenyaaf yeroo seentan oopshinii lama isiniif kenna. Tokkoffaa gaafii akkuma deebisanii argattan yookiin dhabdan isa jedhu kan isinitti himudha. Inni tokkoffaan ammoo akka qormaataatti erga xumurtanii fakkeenyaaf gaafii 60 yoo kan ta'u taate kan isin qormaatamtan gaafii 60 erga qormaatamtanii sabmiit gootanii dhumarratti kan isin dhabdanii kan isin argattan isinitti himaa jechaadha. Ani isa kana fayyadamaa ture. Dhumarratti kan beekan kana jechaadha. Meeqa akka deebise uf laaluudhaaf isa kana fayyadamaa ture jecha. Kanaaf amma asitti wantoota lama kan dalagaa ture. Tokkoffaa qormaata seeraan dalaguu qaba. Maaliif ekspiriyaansii fudhachuu qabdan jecha. Qormaata yeroo dalagdan fakkeenyaaf ekspiriyaansii fudhataa deemtan. Yeroo kana garuu wanti isin godhuu qabdan maayini gaafii isinitti ulfaate gaafii meeqaffaa akka ta'e ni beekta waan ta'eef waraqaa irratti maal godhuu qabdanii qabattanii deemuu qabdanii jechaadha. San booda ammas dhumarratti meeqa akka deebisan dhibbarraa isinitti himaa inni sun galmeeffataa deemtan. Kan torbee tokko haala kanaan dalagee fakkeenyaaf sabjektii meeqa as tokko jira jechaadha. 2 asii yoo agartan ammas kan biraa ni jira 3 4 5 6 7 sabjektii 7 qormaatamaa jechaadha. Kana jechaan sabjektii hundi isaatu fattanamtanii tokko dabalataan fattanamuu dandeettan. Fakkeenyaaf an maatisii yeroo 2 fa'aa godhee fattanamaa ture. Kanaaf haala kanaan amma maal godha? Sabjektii 6 fattanamee waan ta'eef kan torbee kana walitti hidhee 600 irraa meeqa akka argadhe torbee kanaaf ni kaa'adha jechaadha. Ni galmeeffadha. Ammas torbee itti aanu saalum kana itti fufaa jechaadha. Sabjektiiwwan afaan asitti ilaaluu dandeettan. Fakkeenyaaf viidiyoo jedha asitti keemistirii, aptituudii, ingiliffa, baayoloojii, maatis, English, biology, chemistry, physics, aptitude, English, maths, biology, physics, chemistry. Abbreviation dha waan ta'eef yoo isiniif hin galle jedheeti haala kanaan isinitti himaa jiru. Kanaaf ammoo paartiiwwan seeraan na fayyadisiisan jechaadha. Qormaata haala kanaan dalaguun kun baay'ee na gargaaree jira jechaadha.
Inni biraa immoo asitti fakkeenyaaf gara Saatardee fi Sandee yeroo dhufnu asitti fakkeenyaaf sa'a 6 hanga sa'a 7 sa'a 7 hanga sa'a 8 sa'a 8 hanga sa'a 9 sa'a 9 hanga sa'a 10 isaan kunniin sa'a tokko kenneef jechaadha sabjektiiwwan kanneen maaliif kan asitti qo'ataa ture kanneen torbe asitti kanneen keessatti qo'ataa ture kanneen rivaayiz godhuudhaaf jechaadha keessattuu kan itti fayyadamaa ture jechaadha yookiin ammoo fakkeenyaaf tooppikiiwwan hin xumurii yoo kan jiraatu taate isaan saniin xumuruu irratti xiyyeeffadheeti jechaadha. Sa'a 6 hanga sa'a 7 maaliif godhe ganama mana barnootaa waan deemuuf nuti guyyaa sanbataas yookiin sanbatte kaasee jennuun kan jechaadha guyyaa sanis hanga sa'a 6 mana barnootaa deemna waan ta'eef sababa sanii sa'a 6 irraa godhe jechaadha. Kanaafuu isaan kana Maths, English, Biology, Physics hanga sa'a 10tti isaan kanneen cover godha jechaadha. Isaan booda sa'a 10 hanga sa'a 12 jidduu sa'a 2 ammas qormaatamaa jechaadha. Isin sabjektiiwwan bakka isin toletti kaa'uu dandeettan fakkeenyaaf kanarratti maal si gootan asitti sabjektii biraa, asitti sabjektii biraa, asitti sabjektii biraa. Isaan booda sa'a 1 hanga sa'a 2 keemistirii qo'adha akkasuma sa'a 2 irraa hanga sa'a 2 walakkaa aptituudii qo'adha jechaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf aptituudii fi ingiliffaaf jalqaba irratti qo'annaadhaaf yeroo kennaaf hin turre garuu ammoo ji'a tokko yeroo hafutti seeraan kenneef jira jechaadha. Inni biraa immoo asitti sa'a 5 hanga sa'a 7 asitti ni rafaa jechaadha. Ni rafaa akkasuma amma sa'a 7 fi sa'a 7 irraa hanga sa'a 10 walakkaa week portion jedhee kaadhasitti porshiniiwwan seeraan nu hubatin jechaadha bakka hanqinni irratti qabu isaan sanii asitti qo'adha jechaadha. San booda immoo sa'a 11 hanga sa'a 11:20 hanga sa'a 1:20 week portion ammallee week portion bakka jedha kanatti maasitan qo'annaa qofa osoo hin taane hirribnis asitti yoo kana cinqu taate week portioning kiyya isaa waan ta'eef ni rafaa jechaadha isaa kanatti. Akkuma argitan asitti sa'aatii baay'ee xiqqoodha kan rafe waan ta'eef guyyaa kana keessatti guyyaa lamaan kunniin anaaf guyyaa murteessaa turanii saniif sa'aatii muraasa qofa kenneef jechaadha. Akkasuma mana barnootaas waan hin deemneef hanga sunda waan hin dadhabneef mana barnootaatti kanaaf hirriba xiqqeessee jechaadha asitti sa'a 2 asitti ni rafee asitti ammoo week portionii kanneen keessattis yoo kan dadhabu taate ni rafaa jechaadha. San booda asirraa ammas deebi'ee sa'a 2 irraa ganama sa'a 2 irraa hanga sa'a 4 qormaata tokko hojjedha. Sa'a 5 irraa hanga sa'a 7 nootiiwwan asitti sa'a 7 irraa hanga sa'a 9 walakkaa irraa hanga sa'a 9 walakkaattis nootiiwwan asitti yeroo qo'ataa ture kana baafadhe kanneen keessa deebi'ee qo'adhaa jechaadha. San booda immoo sa'a 10 hanga sa'a 12 ammas qormaata biraa. Guyyaa kana qormaata 3 jechaadha. Qormaata 3 kan qormaatamu. Inni biraa immoo asitti ammas sa'a 2 irraa hanga sa'a 3 nootii dubbisaa jechaadha. Akkuma argitan asitti guyyaa kanatti qormaata 3 waan qormaatamuuf nootiiwwan qofa dubbisuu irratti xiyyeeffadhe jechaadha asitti. Maaliif qormaata 3 guyyaa tokkotti qormaatamu jechaan baay'ee ulfaataa waan ta'eef kanaaf isaniin nootiiwwan dubbisuu irratti xiyyeeffadhe jechaadha asitti. Akkasuma asittis sa'a 5 walakkaa irraa hanga sa'a 8 walakkaa asitti ni rafaa jechaadha. Asitti ni rafaa jechaadha. Inni kun sa'a 3 ni rafaa jechaadha. Maaliif guyyaa itti aanu mana barnootaa waan deemuuf hirriba rafuu qaba waan ta'eef asitti. San booda asitti akkuma argitan nootiiwwan kanneen dubbisaa jechaadha. Though it's now never upset in your life isaan jedhu kanneen mootiveet akka ta'uuf irratti barreeffadha jechaadha. Asitti ammoo akkuma argitan maal jedha asitti no procrastination irra darbuun hin jiru jechaadha. Guyyaa biraatti dabarsuun hin jiru isa jedhu kana eksii guddaa irra kaa'uudhaan haala kanaan mootiveet of godha jechaadha. Uf duratti akkuma argitan uf duratti isa kana maxxanfadhee jira waan ta'eef bakka qo'annaa kiyyatti yeroo isa kana ilaalu baay'ee mootiveet ta'aa deema jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata haalli qo'annaa kiyya ji'a tokko yeroo hafetti sa'aatii ani dhugumatti qo'annaa ditteelii seenii akkasuma immoo dadhabbii guddaa itti dadhabee sa'aatii kana jechaadha. Akkasuma riizaaltiin argadhes baay'ee kan isa kanaa wal gituudha jechaadha. Sa'aatii kanatti amma fakkeenyaaf isin ji'a 2 qabdanii ji'a 2 kana keessatti osoo haala kanaan qo'attanii an ji'a takkatti qo'adhe waan ta'eef isin ji'a 2tti garuu isa kana ditteelii seentanii osoo kan qo'attan taate haala kanaan jechaadha. Dhugaa dubbatuudhaaf qabxii gaarii galmeessan abdii guddaa qaba. Inni kun baay'ee isin fayyada jedhee waan yaadeef isa kana sheer isiniif godhuu barbaadeeti. Kanaaf viidiyoo biraa keessatti dalaguu barbaadan keessattuu gasiing meetod isaan jedhaman sanii irratti viidiyoo biraa haala gaariin isiniif dalaga. Kanaaf isa kana fakkaataa hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaa. Ofii keessanii qofa yoo isin fayyade of biratti nambisina hiriyoota keessaniifis sheer godhaa.
maybe hanqinni isaanii ta'uu danda'a jechaadha wantoonni haasa'e kunniin. Kanaaf hanga dandeettan immoo hiriyoota keessan gargaaruudhaaf yaala. Isa kana fakkaataa waan wajjin turtaniif hedduu galatooma. Yeroo itti aanu immoo qormaata keessan qormaatamtanii qabxii gaarii galmeessanii akka viidiyoo biraatti wal agarru abdii guddaan qaba. Nagaatti.